Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu gaddisiisaa, oduu gaddaa baay'ee kan qalbii nama cabsu jechuudha. Oduu baay'ee jibbisiisaa. Dallaalonni karaa Yaman irraa Saawudii irratti uummata keenya ol fidaa jiran utuu uummanni miskiinni waa tokko hin beekin zulmiidhaan waan jarri hin beekin baachisanii rakkoo cimaa keessa galchaa jiran jechuudha. Namoota 47 keessaa namoonni lama kan ajjeefamanii jiran, namoota 45 irratti immoo murtiin du'aa kennamee kan jiru jechuudha. Tartiibaan isinii hima. Viidiyoo kana jalqabarraa kaasaatii akka inni namoota hedduu bira ga'uuf sagalee namoota kanaa ta'uudhaaf laayik gochuudhaan viidiyoon isaa yoo laayik godhame namoota hedduu bira ga'a waan ta'eef viidiyoo kana baay'isaatii akka argitanii laayik godhaa, sheeris godhaa. Waa tokko isin irraan fudhatuuti sheer laayik gochuudhaan namoota bebbeekamoo bira akka ga'uuf shoora keessan baadhaa isiniin jedha. Wantichi akkas ture mana hidhaa Saawudii Arabiyaa magaalaa Naajiran keessatti murtiin du'aa namoota 47 keessaa murtiin du'aa irratti murtaa'ee ture. Namoota 47 keessaa namoonni lama ajjeefamanii 45 ji'a kana keessa akka ajjeefaman murtiin darbee jira. Sagalee hataanuuf uummata keenya rabbiif jecha. Godina Jimmaa namoota kana keessaa godinaalee hedduu keessa jira. Tokkoffaa godina Jimmaa keessa nama 6tu keessa jira jechuudha. Godina Harargee Lixaa, godina Harargee Bahaa nama 9tu keessa jira. Godina Harargee Lixaa keessaa ammoo namoota 7tu keessa jira jechuudha. Godina Arsii Lixaa keessaa akkasuma namoota 7tu keessa jira. Akkasuma godina Arsii Bahaa keessaa namoota 6 fi Baalee keessaa namoonni 5 keessa jiru. Dhimmichi dallaalli meeshaa humnaan irratti feetee osoo deeman mootummaatu uummata kana qabee dallaalonni dhiiftee baqatte yeroo mootummaan qabu jechuudha. Uummanni miskiinni kun immoo taaribarra jira. Waa tokko uummanni karaa kana deemee beeku hin beeka jechuudha. Waa'ee karaa kana danda'ames waan baqatamu namoota sila keessa beeku kan akka dallaalotaa fi namoota jajjabaa tokko malee kun ofiifuu baatti fe'anii fidaa jiru waan ta'eef baqachuu hin dandeenye wajjin qabaman jechuudha. Akkasitti miskiinni taaribaa qabamanii manni murtii Saawudii murtii du'aa itti murteesse. Nama 2 ajjeesanii torban kana 45 immoo ji'a kana keessa qalamuu fi mee namni mee maal hagoonuu fi kan jedhu isin gaafachuun barbaada. Yaada kana irratti yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Keessattuu ijoolleen Oromoo kanneen mana hidhaa Saawudii Arabiyaa Naajiraanitti murteen du'aa itti kenname kanneen keessaa muraasni kunooti maqaa jara isiniif himuun deema. Amma akka ijoolleen kun jettetti furmaanni keenya haadhaaf abbaan araddaa yookiin araddaa jechuun akka naannoo Harargeetti warree naannoo biraa yoo hin beekne ganda jechuudha. Araddaa irraa hanga aanaatti ol iyyannoo mootummaa biyya keenyaatti kan godhamu taanaan murteen du'aa kun gara hidhaatti jijjiiramaafi jechuudha. Kanaafuu dhagaala. Yoo gandarraa hanga aanaatti ol iyyannoo mootummaa biyya keenyaatti kan godhamu ta'e murteen du'aa irratti murteeffamee jiru kun namoota 45tti namoonni 2 silaa du'aniiru 47 keessa ajjeefamaniiru. Namoonni 47 immoo hin duutu jedhamee itti himamee qophiidhaan du'a kana eeggataa jiru jechuudha. Kanaafuu warri kun immoo warra 45 irratti murtaa'e qophiidhaan du'a kana eeggataa jiranu yoo ol iyyannoon araddaa yookiin gandarraa hanga aanaatti godhamee mootummaan harka keessa galfate jechuudha. Du'a irraa gara mana hidhaatti jijjiiramaafi jechuudha. Kana yoo mootummaan biyya keenyaatiin furmaanni ni dhufaa sagalee ta'aa fi mootummaan biyya keenya keessa gale jechuudha furmaanni ni dhufa sagalee ta'aa fi sagalee hataanuu fi rabbiin du'a harka namaa jalaa isaan habaasu. Duutiin rabbiin namatti murteesse rakkoon qabu rabbiin jaratti murteessinii malee namni namatti murteessus homaa miti. Qocaatiyyuu jedhan yaa qocaa lakki dhiifama jaartiitiyyuu yaa jaartii maaf sirbitaa atoon duutaama waan akkasii wayi jedhame jennaani rabbiin keessa jira jetteen jedhanii dhiifamaa yoo hunda gongorellee. Lammaffaan immoo namoota mana hidhaa Naajiraan kana keessa jiran keessaa namoota mana hidhaa Naajiran keessatti duutii itti murteeffame keessaa kanneen amma maqaa isiniif waamuu deemu kun namoota isin beektanis ta'uu malee waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhaa. Namoonni naannoo keessanis kan karaa kanarra dhufaa jiran keessa jiraachuu danda'u waan ta'eef maqaa namoota naannoo keessanii jiran hundi keessanuu viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Amma jalqabuu fi qophaa bareechaati dhaggeeffadhaa namoota naannoo keessanis keessa barbaadaa jechuudha. Tokkoffaa irratti Kadir Ibrahim Qanqoo jedhama. Lammaffaa Abdul Aziz Ahmad Habib. Sadaffaan Ali Abdallah Ahmad Ibrahim. Arfaffaan Hizaam Ahmad Isaaq Jamaal jedhama.
Inni shanaffaan Muhammad Sultaan Goojjam jedhama. Inni ja'affaan Fu'aad Ibraahim Tulee jedhama. Torbaffaan Nuuree Yaasin Muummee jedhama. Saddeettaffaan Ahmad Adam Sayid jedhama. Inni saglaffaan Abdussamad Alaqqii Muhammad jedhama. Inni kurnaffaan jechuudha Abdusalaam Jamaal Muhammad jedhama. Inni kudha tokkoffaan Muhammad Ahmad Shakam Ahmad jedhama. Inni kudha lammaffaan Abdallaa Adam Yusuf Elemoo jedhama. Inni kudha sadaffaan Muhammad Abdusalaam Qawiyyee jedhama. Inni kudha arfaffaan Alii Umar Ahmed jedhama. Inni kudha shanaffaan Shariif Ibraahim Usso jedhama. Inni kudha ja'affaan Muraad Ya'quub Adam Siyyoo jedhama. Inni kudha torbaffaan Kaliil Qaasim Muhammad Umar jedhama. Inni kudha saddeettaffaan Muhammad Abdoo Amiin Adam jedhama. Inni kudha saglaffaan Abdoo Yaasin Abdurrahmaan Yuusuf jedhama. Inni digdammaffaan Ibraahim Ahmed Jamaal Ammadii jedhama. Inni digdamii tokkoffaan Abdinuur Yaasin Adam Hasan jedhama. Digdamii lamaffaan Khaliifaa Huseen Abdulqaadir jedhama. Inni digdamii sadaffaan Abdallah Umar Ibraahim jedhama. Inni digdamii arfaffaan Abdallah Ibraahim Said Mustafaa jedhama. Inni digdamii shanaffaan Ibraahim Haaji Huseen Waadoo jedhama. Inni digdamii ja'affaan Hamzaa Hasan Umar Hussoo jedhama. Inni digdamii torbaffaan Ahmad Hasan Haaji Adam jedhama. Inni digdamii saddeettaffaan Jamaal Muhammad Rashiid Adam jedhama. Inni digdamii saglaffaan Abdulqaadir Muhammad Siraaj Abubakar jedhama. Irraan isinii deebi'a digdamii saglaffaa inni dheerate maqaansa Abdulqaadir Muhammad Siraaj Abubakar jedhama. Inni soddomaffaan Muhammad Juhdii Hajii Gadaa jedhama. Inni soddomii tokkoffaan Ahmad Hasan Muhammad Salah jedhama yookiin Muhammad Salah jedhama. Namoonni kana keessa jechuudha namoota 45 mana hidhaatti lubbuun jiranii utuu lubbuun jiranuu murteen du'aa irratti lakkoofsifame kana keessa namoonni 8 saba biraati. Saba biraati jechuudha maqaan jara hin gaafatamne yaani uummatuma wanti maqaa waame kun ilmaan Oromoo qofa jechuudha warri nama 8 saba biraati. Haa ta'u malee Itoophiyaadha rabbiin hundumayyuu walitti qabee mana hidhaa sana keessa murtii du'aa kanallee kan namni irratti dabarse waa miti rabbiin irratti hin dabarsinii malee irraa haqee irraa kaasisee haqa jaraa baasee rabbiin achi keessaa baasuufi. Isinis warri viidiyoo kan argitan sagaleen kun akka namoota bebbeekamoo bira ga'uuf sagaleen viidiyoon namoota bira akka ga'uuf maal gochuu qabdu sheer laayik gochuunis viidiyoon kun namoota hedduu bira ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu hin qusatinaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa maaliif lubbuu namoota 45 kan jiru kana baraaruudhaaf hundinuu hanga dandeenyu waan dandeenyuun maallaqa kaffalaa jedhaan jiru maallaqa fidaadhaan jiru. Waan nuti sagalee keenya kana akka inni namoota dhimmi ilaalatti bira ga'uuf sheer gochuudhaan akka nu gargaartanii nu bira dhaabbattanii uummata kana sababa taanee fi walumaan jechuudha uummata keenya gaggaarii walumaan waliin taanee uummata keenya mana hidhaa jiran kana mana hidhaa keessaa akka baafnu siniin jedha. Kana keessaa jechuudha gama biraatiin immoo dallaalonni uummata keenya wallaalaa kan riskii barbaacha halaala barbaacha maallaqa isiniif kaffalee karaa kana tola fidaan jirtanu maallaqa isiniif kaffalee jennaan fidaa jirtanu irratti dabalatammoo uummata dadhabaa uummata harka dhibba keessaa harki 85 yookiin 80 ga'u kaan dhume jechuudha. Kanatti maal waan arge feetanii jimaa yookiin immoo qorichoota sammuu namaa doochan irratti feetanii yookiin meeshaa seeraan biyya kanatti nama gaafachiisu nama adabsiisu jechuudha. Itti kennitanii ofii yeroo shortaan isinitti dhufe baqattanu rabbiin sodaadha. Rabbi isin haa qabu. Wallahi rabbi isin haa qabu. Ilmaan miskiinota kan haati lafa itti gurgurtee abbaan lafa itti gurguree horii qaban itti gurguranii hidhattee jiru kana narraa jijjiirtu jedhanii waan qabanu harka qullaatti hafanii isin karaatti isan harkaa fixxanii
maatii onsitanii kaatanii fiddanii immoo ilmaan jara asitti akkasitti akka kana gootan jechuudha. Rabbiin isin hin dhiisin. Ofii miliqxaniittu garuu har'a nama jalaa miliqxaniittu nama jalaa miliquu hin dandeessu rabbiin jalaa miliqxanu rabbiin isin hin baasin isinis. Mee erga gootanii waan godhaa jirtan kana yeroo shoortaan isinitti dhufe ofirraa daddarbadhaa dhossaa jettanii illee ittiin himtanu akkasumatti qabdanii itti kennitanii uummanni miskiin yeroo shoortaan qabu baatee tatta'a wanti nama harkatti qabame immoo wanti hatame tokko fakkeenyaaf nama wanti hatamee barbaadamaa jiru tokko nama harkatti qabame sana irratti qabamee itti hidhama malee namatu natti kennee naamin wanti jedhu hin jiru. Kanaafu warri akkas gootan dallaalonni rabbiin sodaadha. Rabbiin maal sodaattu miti waa'ee dallaalota karaa kanaan beekame. Astaghfirullah waan afaan namaa jechuu hin dandeenye jedhu an jechuu hin danda'u. Rabbiin sodaadha yeroo jedhaniin jarri waan biraa jedhu waan sana waan jarri jedhan danda'een jedhu afaan koo. Wallaahi waan hin ofii jedhaa jiru natti fakkaata waan ta'eef. Rabbiin isin haa qajeelchu yoo dide isin haa balleessu woo kan hin qajeele ta'e uummata keenya uummata nagaa uummata haatiniif abbaan eessa geesseetti ilmoon koo yoom achi geesse na gargaarti yoom achi geesse jiruu kana narraa jijjiirti yoom achi geesse lafan gurguree ergee lafan itti gurguree jedhe kana dhattee dalagdee deebiftee naa bitti jedhanii eeggataa jiru jechuudha harka maratanii jechuudha. Subhaanallah isin garuu asii waan jarri hin dandeenye humna jaraatti olii waan jarri hin beeknetti kennitanii diina harka buuftanii kun akkasitti mana hidhaatti duutitti murtaa'e isin amma gadi deebitanii kolfitanii jimaa jamanii qamaatu jechuudha. Subhaanallah maal garuma akkamiitti dallaalli kun garuma akkamii qabdiin jedhan onneen keessan akkamii onnee gogaa abboo rabbi isin haa fixu boo waan akkasiitii uummata keenya viidiyoo kana namoonni argitan yoo nama ilma namaa dhala namaatiif yaadu garaa laafu tokko taatan bira hin darbina sheerii fi laayikii gochuudhaan an ofii kootiif laayik naa godhaa jechuutu hin taane viidiyoon laayik yoo godhameen dedeema faffaca'a akka waan sheerii godhameetti. Kanaafuu viidiyoon kun akkasin bira ga'een laayik sheer gochuudhaan namoota dhimmi ilaallatu bira akka ga'uuf shoora keessan baadhaa isiniin jedhaa uummata keenya. Yeroon akkas jedhu an viidiyoo takka sheer laayik naa godhaan jenne lubbuu namoota 45 sababa taane baasuu hin dandeenyu nuti sababa ta'uudhaaf immoo gaadha. Kanaafuu lubbuu namoota 45 jechuun waan salphaa isinitti fakkaatin. Kanaafi viidiyoo kana ammas irra deebi'een jedha laayik sheer gochuun akka namoota gurguddaa namoota dhimmi ilaallatu namoota aangoo ciccimaa qabu bira ga'an akkuma isinitti hime jechuudha duratti viidiyoon namoonni kun yoo dhaqanii gandarraa hanga aanaatti iyyannoon galee duutitti irratti murtaa'ee jiru kuni gara hidhaatti jijjiiramuu danda'a. Hidhaatti yoo jijjiirame immoo hidhaan booda dhiifamnis hin jira. Namni jiru dhiifamni godhamuufii danda'a. Namni hin jirre immoo du'eera wanti dhiifama godhamuufii danda'u hin jiru. Kanaaf jechuudha irra deddeebi'ee kan hin sheer laayik godhachaa jiruuf namoota ciccimaa bira akka ga'uufi kanumaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaatti.